illee osoo haadha koon argin hin du'a waan ta'eef kanaaf xiqqoo gochaadha kootiin fuuldura dhufeen isiniin jedha hordoftootaafi kabaja. Akkasitti yeroo isheen imimmaa ishee akkas dubartiin kaleessa eengadda deessee otoo ji'a tokko hin fixin imimmaan lakkuu akkas yeroo isheen dhangalaastu I don't know namni kamillee akka garaalaaf namni kamillee akka garaan saraafamu baay'ee tokko natti dhagaame jechuudha. Dhugaa dubbachuun imimmaan kiyya qabachuun dadhabeen viidiyoo isheetiin illee ilaaleen jechuudha. Nagaan daganne nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota maatii chaanal Abeeloof nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa warri haaraa taatan gara chaanala kiyyatti har'aree fudhuftan subscribe godha. Warri na jajjabeessaa turtan galatoomaa isiniin jedha. Egaa har'a Abeeloof maal nuuf qabattee dhuftee akkuma jettanii akkuma baratamee waa'ee caaltuu fi waa'ee hajjii irraa namoonni baay'een keessan dudubbachaa turtaniitu. Torban lamaan darbellee irraa dudubbatamaa tureera. Dhugaa dubbachuuf irraa dubbadhee hin beeku. Viidiyoo isaanii garuu nan ilaala. Irraa immoo hin dubbanne jechuudha. Har'a wanti irraa akka ani dubba'u na taasise dubartii deessuun tokko akkasitti yeroo imimmaan ishee gadi wat gootu akkasumas harmee ishee kanatti yaadatte wanta ani irraa dubba'utu na dhufe jechuudha. Egaa akkuma beektanii caaltuu fi waa'ee hajjii irratti jechuudha. Namoonni baay'een waan baay'ee keessa galtanii waa'ee haadha manaaf abbaa manaa gidduu galtanii jechuudha. Waa baay'ee dudubbatamaa ture jechuudha. Akkasumallee waa'ee hiriyyaa ishee fayyoo irratti illee waa baay'ee dudubbatamaa ture jechuudha. Kaleessa eengadda gaafa caaltuu fi hajjiin wal dhiban yookiin immoo riileeshiniin gidduu isaaniitti yeroo dhibe jechuudha. Fayyoon akka waan caaltuutiin caashisatte akka waan caaltuuf har'allee taanaan borullee taanaan caaltuu bukkee dhaabbatte yoomillee caaltuun akka hajjii hin yaadanne yookiin immoo akka hajjiitti garaa hin hirre akka taasisaa turte baay'een keessan hin beektu jechuudha. Har'a garuu fayyoon iddoo sana hin jirtu. Caaltuun torban guyyaa lama osoo hin buliin mana irraa adda baate jechuudha. Caaltuun hiriyyaa gadheedha jechuudha. Hiriyyaa jechuun iddoo itti nama gatuu kan dandeessu akkasi kunooti. Garuu akkan ilaaletti jechuudha. Dhugaa namoonni hammeessaa namoonni baay'een hamachaa kan turan jechuudha. Har'a garuu hajjiin caaltuudhaaf dhaabbata ta'ee hirkoo ta'ee abbaa manaa ta'ee abbaa ilmoo ta'ee haadha manaasaa abshiidhaan siif jira biyya ormaa keessatti. Biyya ormaa keessatti dubartii deessee ciniinsifattee deessuu haa turuuti. Biyya ormaa keessatti gaafa mataan nama dhukkubullee haadha ofii nama yaachisiisa jechuudha. Gaafa mataan keessi dhukkubullee wayyoo harmee kiyya too bira jiraadhe ollaa kiyya fira biyya kiyya otoo jiraadhe jettee sammuu keessatti ni yaadda jechuudha. Ishiin immoo osoo du'eera ta'ee jettee harmee kiyya yaaddadhe jettee yeroo egaa akkuma beekamu dubartiin hin ciniinsifatti. Dubartiitti ciniinsuun hin cimaa hin dhukkubanatti fakkaata hin beeku dhugaa dubbachuuf yaa baay'ee waan nama dhukkubu namatti fakkaata. Kanaaf yeroo ciniinsifatte sanatti immoo yeroo ciniinsuun itti cime sana harmee kiyyallee osoon argee kan jedhu isheetti dhagahame baga rabbiin ishee baasee baga rabbi ishee gargaaree baga har'a akkanatti ishee baachise rabbiin akkasumallee galata guddaa argachuu kan malu jechuudha. Namni gaafa wal jibbee jedhanii wal jibbeetuma hafa osoo hin taane namaaf nama gidduutti wanti walitti nama buusu jira. Namni immoo gomjii fi eeleen iyyuu yeroo eelee irra keessu gomjiin akka eelee cabsu ni beekama. Yoo irratti galchi goote gomjiin dirqama eelee ni cabsa jechuudha. Garuu immoo akka hin cabne sanallee suuta jee irran kaa'a yoo ati jette eeleen sunii fi gomjiin sun walitti galchi jedha jechuudha. Dirqama cabuu dhabaatellee yoo eeleen sun cabuu baatellee gomjiin sun fi eeleen sun walitti bu'aa galchiin jedha sagaleen dhageessisa jechuudha. Kanaaf iyyuu dhalli namaa immoo namadha waan ta'eef nyaata hin dhuga waan ta'eef walitti bu'uun hin hafu. Garuu rabbi walitti akkasitti haala kanaan jaalala isaanii walitti deebisee hajjiin seenaa ajaa'ibaa hojjete dhugaa dubbachuuf dhiira
akka dhiira bakka dhiira ammuma cuuntaasaa kanaa ga'ee natti fakkaata. Cuuntaasaa argitaniitu maashaallah irraa jedheera. Haguma cuuntaasaa sanaa ga'ee jira jechuudha hajjiin dhugaadha. Baay'ee na gammachiise. Gaafa inni marqaa marqeefis argeetiin jira. Gaafa inni caccabsaa hojjeteefis argeetiin jira. Garuu irraan ejjenne viidiyoo dhugaa dubbachuuf irraan ejjenne. Har'a imimmaan sanaatu bichatu irraa akka inni dubbadhu na taasise malee hajji asumaan galata qabda. Galatoomi rabbiin si haa eebbisu. Rabbiin jaazaa kee siif haa kennu. Rabbiin immoo ammallee akkasuma haadha manaa kee waliin jaalala keessan itti fufsiisee rabbi walitti akkuma ammaa kanatti jaalala keessan jaalala dhugaa jaalala walirraa addan baane jaalala akka maxxanneetti wal qabatu yookiin immoo akka hapheetti wal qabatu isinii taasisee haa hambisu. Ilmoo keessan rabbiin isiniif haa guddisu. Caaltuun immoo biyya ormaan jira jettee imimmaan kee haala kanaan rabb yerootti gootu natti dhaga'ame. Imbooyin abshir rabbiin itti gargaaree jira. Galata kee yaa rabbi jechuu qabda. Akkasumallee obboloonni hiriyoonni ishii immoo jechuudha. Warri yeroo isheen cineessifattu yeroo isheen dhukkubsattu faana rakkattanii gara mustashfaa yookiin gara mana yaalaas faana deddeemtanii akka isheen har'a as baatee isiniin isin galateeffattu galatoomaa lafa jirtanitti gola jirtanitti hojii keessan irratti karoora keessan irratti galatoomaa jettee isin galateeffatte akkasumallee isin eebbiftee dhugaa dubbachuuf isinis galata qabdu. Namni biyya ormaa keessatti saayitii tokko sekendii tokko yeroo abuu danda'a. Haalli namaa mijatu. Mana namaa keessa akka barbaadan ba'anii akka barbaadan galuun hin jiru. Iddoo barbaadan dhaqanii deebi'uu waan hin jirreefu haala kana keessa dhaabbatanii caaltuu bukkee dhaabbatanii hiriyoonni ishii jechuudha. Hiriyoota qaqqaalii hiriyoota baay'ee namatti toltolan kana jechuudha. Ishee gargaartanii akka isheen yaalamtee akkasitti haala kanaan nagaatiin deessee ilmoo ishii bukkee akkas ciistee har'a gammachuu akkasiin otoo gammaddu boosiyyuu malee gammachuu ba'uu ni dandeessi jechuudha. Maaliif dubartii bakka hin ciniinsifattu hin dhukkuba saniif boo'ichi ishiitti dhaga'ame keessaan ba'amoo keessaan ba'uu laati. Kan jirtuuf jechuudha gammachuudha kan isheen boosse. Namni tokko boo'ichaan ilmoo argachuu hin danda'u. Saniifu gammachuu boossee rabbi ishii fi haa guddisu asumarraanii. Obboloonni akkasitti immoo ishee bukkee dhaabattan immoo akkuma ishiin isin eebbistellee rabbi jaazaa keessan isinii kenne akka rabbi akkasuma jaalala keessan wal faana tokkummaa keessan walitti jabeesse ilmaan Oromoo jedhamtanii lafa jirtanitti tokkummaa keessan akka haala kanaan ifee argamu rabbi isin taasisu. Hajji galatoomi seenaa boonsaa seenaa ajaa'ibaa seenaa irraanfatamuu hin qabne. Seenaa sarchii godhanii irraa argachuu danda'an seenaa hajjii yoo jedhanii caaltuudhaan yoo caaltutuuf jedhanii seenaa hajjii ni argatu. Ijoolletuma abbaa barbaade chaanaalota qaban jalattillee seenaa hajjii galmaa'ee jira. Isiniin jechuun barbaada baay'ee ayyoonnoo ani hedduutti gammade dhugaa dubbachuuf seenaa galmeessite kan ammoo bakka seenaa ta'ee hafa akkasitti jechuudha. Seenaan kee kun seenaa ajaa'ibaati. Seenaa irraanfatamuu, seenaa dagatamuu hin qabnedha. Galatoomi jenna. Dhiirri tokko gaafa akkasitti dubartii tokkoof hamilee ta'ee si bukkeen jira jedhee gaafa rakkoo ishee yoo dura dhiisellee gaafa rakkoo namni gaafa rakkoo kee sillee haa jibbu, sillee haa xireeffatu, maalillee si haa ta'u namni gaafa rakkoo keetiitiin si bukkee dhaabatu yoomillee rimuuf si keessaa ta'uu hin danda'u abadeen. Yeroo hundumaa in yaaddatta jechuudha. Nama gaafa rakkina keessa bukkee dhaabatu, gaafa ati argattu, gaafa ati quuftu, gaafa ati uffattu osoo hin taane nama gaafa ati beelofte beela si baase, nama gaafa ati daarte daara si baase, nama gaafa ati gaddite si jajjabeessee fi nama gaafa ati dadhabdee harka si qabe yookiin immoo si irkise sanaa irraanfatamuu hin qabu jechuudha. Namni kun nama irraanfatamuu qabu miti. Namni waan barbaade yoo jedheyyuu hajjiin seenaa ajaa'ibaa, seenaa boonsaa hojjettee jirta. Rabbi ammallee haaluma kanaan akkaatuma kanaatiin jaalala keessan walitti isin mi'eesse rabbi hanga du'a dullumaatti adda isin hin baasini. Haala kanarra jireenya mi'aa kanarra caalu jireenya ajaa'ibaa akkasittiin rabbi duniyaa kanarratti isin haa jiraachisu. Nagaan keessan nagaa bareedaa ta'e haala kanaan itti fufee haa argamu. Egaa ani gammachuu kiyya kanaan ibsadheetiin jira. Hordoftoonni fi jaallatamtoonni akkasumas kabajamtoonni kiyyas immoo turtii kana waan nafaana taasiftanii fi galatooma isin galateeffadha. Laayikii fi sheer sabskraayibii immoo hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Egaa asumarraan
galata isinis galata guddaan irraa qabdu na hordoftanii chaanaala kiyya na jajjabeessuu keessan isinillee asumaan na galatooma Oromoo kiyya nagaan tura.